wallaalaa ta'uusaaf beeku kuni laaftutti barsiifama wallaalaa beekaa ibsew irra khaxarri irra hamaan namaa kana jaan ifis jallisee nama biraallee jallisaa akka jaangariin ulamaa'ii ashaddunnaasi jahalan man jahala jahalahu jaan irra wallaalaan nama wallaala isaa wallaalee jaan maaliif jennaan jaahila murakkab jaaniin kana ka wal gubba daraddarame wallaala daraddarame jechuudha gosa wallaalaa keessaa karra fokkotaa karra hamaa kan mee waan takka takka isin himu irra fokkotaa jecha irra fokkotaa jecha waaniin godhe cufa beekaatiin godhe dhiifamaa sin gaafadhu mee jecha kana akkamatti kana deebisaa isaa isinumaaf hin dhiisa amma namni kun wallaalaadha wallaala ta'uusaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zainabaan Itoophiyaa godaantee je Zainabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zainaba Itoophiyaan dhufne Habashaan dhufne makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aas ibn Rabi'i wajjin ergasii daarektuma makkarraa gara Madiinaa godaante dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha isiitu abbaa mana si Usmaan ibn Affaan wajjin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe khana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessatti yoo dhaggeessante kun siiraadha namni quraanaan beenellee namni hadiisan beenellee siiraa gurratti dhagee beeka Zainabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba tokko kana inni lammaffaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatan hin qabu maal je biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni lama addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je hijiba hin jiru wanni kana jiru wanni jiru sanillee isiniif himaarra nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate san keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko khamogoleen saa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti mootummaa wajji jira jechuu miti hawaasaa wajji jira jechuu miti jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala hadiisa kana nabii sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamuu ulamaan akkijaan gaafa namni Allah hajuun jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'uun jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'uu teessu wanni kun argamaa je eega iimaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha erga masiihu dajjaal dhufee erga Iisaan gabbu'ee dajjaal ajjeesee eega yaajuujii fi maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti badii namni tokko dalage akkuma rabbiin quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti